I just want to read for the media purposes, and we have been marching. It's over 25 years now. Oromos have been killed, removed from their land, and there's so much massacre happening back home, and the world has been silent. In 2014, the Ethiopian government announced the controversial Addis Ababa Integrated Master Plan. You know that behind Addis Ababa Master Plan is a World Bank. You know how much World Bank gives to Ethiopia. So you, the Oromo, Amhara, Ogaden, every ethnic group in that country has a moral duty to speak against World Bank, to stop supporting Ethiopian government, the aid that is not helping our people, rather killing our people. That needs to stop. Must stop. Which aim to expand the boundaries of the capital city into Oromo farmland. The Ethiopian government temporarily shelved the plan due to the Oromo student protest that ensued. However, starting the late 2015, the government expressed renewed interest in moving forward with the master plan, which ignited massive peaceful countrywide protest all segments of Oromo society. The Ethiopian government killed hundreds of student protesters and peaceful protesters in Oromo region, in Amhara region, and in Ogaden region. This has to stop. In Ethiopia, as you know, the government used a systematic marginalization of inciting conflict between ethnic groups. One time, Oromo versus Amhara. Another time, Sidama versus Oromo. When it is convenient, Ogaden versus Oromo. This got to stop. And people who are in Oromo land, you are more than welcome. But you have to stand with our people. When our people is bleeding, when our people is dying, when our land is taken, when our future is dark, there is no way that people will enjoy peaceful time. So that's why we demand allies, we demand friends to stand with us, to understand what we are standing for. We are not pushing anybody. We are not harming anybody. We are not to remove anybody. We are demanding our basic human right. That's what we are asking. Basic human right. That's what we say to our ethnic group, the tiny minority ethnic group in power, the Tigrayan people. I know they don't represent the Tigrayan people, but they are, the tiny in power. But those people who are in power right now, you forgot 25 years how the situation in Ethiopia looks like, right? You forgot it now. You forgot now in 25 years. And you're putting Oromo in a difficult condition. This will pass. Kanafi, namni kenna dammaqee ka'uu qabaa jedha. This time, it's my honor to invite somebody who is a representative from the Ethiopian community to come out here and say a few words. I know I have assigned someone. I want him to come here and say a few words in solidarity of what we stand for.
Thank you, Harkafune. ለሁሉም ነገር እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ሙስሊም ወንድሞችና እህቶቼ እናንተንም አሰላሙ አለይኩም ላለው እኔ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ወክዬ ሳይሆን የመጣሁት እኔን ወክዬ ነው። የኢትዮጵያ ኦሮሞዎች ብዬ ነው ማስበው ዛሬ ይሰለፋሉ ሲባል እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ግዴታ አለብኝ ብዬ ነው የመጣሁት። እናንተ በኢትዮጵያ ውስጥ በደል ደርሶብናል ስትሉ የኔ እምነት የተበደለን ሰው በደልህ ምንድነው ብዬ መጠየቅ ስላለብኝ በደላችሁን ልካፈል ፈቃደኛ ነኝ። ሰው ተበደልኩ ሲል አልተበደልክም አልልም። ስለዚህ በደሉን እንዴት እናስወግደው? እናንተ ብቻ ሳትሆኑ በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ተበድሏል። የሩቅ ዘመኑን ትተን በቅርቡ ብናይ አማራው ከበደኖ እስከ ጉራ ፍርዳ ከነነፍሱ ተጥሏል። ኦጋዴኑ በአውሮፕላን ተደብድቧል። ጋምቤላው በቀን 400 ተገድሏል። ማን ነው ያላለቀሰው? ይሄንን የምናቆመው አብረን ከቆምን ብቻ ነው። አለዛ በተናጠል በየጊዜው ይገሉናል። ይሄንን በተለይ የኦሮሞ ህብረተሰብ ለኢትዮጵያ መገንባት ቅድሚያውን ቦታ ያዘ ነው። ወዴት ነው ይሄንን ምንሸሸው? ለምንድን ነው ምንሸሸው? የኢትዮጵያ ግንባታ ውስጥ ኦሮሞ ያለው ድርሻ ከባድ ነው። የኢትዮጵያ ሙዚቃ ያለ ጥላሁን ገሰሰ ያምራል። የኢትዮጵያ ጽነ ጽሁፍ ያለ ጸጋዬ ገብረመድህን ያምራል። የኢትዮጵያ ስፖርት ያለ ደራርቱ ቱሉ ያምራል። ይሄ ሁሉ ዝም ብሎ አልተገነባም። ትናንት በኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያን እንዳገር ለማቆየት የሞቱትን ጀግኖች ማሰብ ያስፈልጋል። አዲስ አጋ እኮ የአርበኝነት ምሳሌያችን ነው። ትናንት ሶማሊያ አዲስ አበባ ድረስ መጣለው ስትል እነ ኮሎኔል ባጫ እነ ጀነራል ደምሴ ቡልቶ ስንቶቹ ለኢትዮጵያ መቆየት ሞተዋል። ለማን ነው የምትሸሹት? ማን ነው የምትሸሹት? ኢትዮጵያን የፈጠረ ኢትዮጵያን አፍርሶ ሌላ አዲስ ሀገር ሊመሰረት አይችልም። እንደ ኢትዮጵያ ያችን ሀገር ለምን ነው እዚህ ምን ኖረው? ጋናው፣ ቻይናው፣ አፍጋኒስታኑ፣ አረቡ ሁሉ እዚህ ሀገር ይኖራል። ለምን? ህግ ስላለ። ኢትዮጵያን የህግ ሀገር እናድርጋት። ኢትዮጵያን የኩልነት ሀገር እናድርጋት። አብረን ቆመን ይሄን የመከራ ጊዜ እንለፈው። አንድ ላይ እንድንሆን ነው የምጠይቃችሁ። ይሄ ሞት በየተራ ሁሉም እየሞተ በየተራ እየወደቅን አንዘልቀውም። አስቡ፣ ደምቢ ዶሎ የሞት ልጇ ሞቶ በልጇ አስከሬን ላይ የተቀመጠችውን እናት የመጨረሻ አዛኝ እናርጋት። ከሷ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ እናቶች እንዳያለቅሱ የእያንዳንዳችን ኃላፊነት ነው። ደምቢ ዶሎ በልጇ አስከሬን ቁጭ ባለችው እናት ማለዳቸዋለሁ። አንድ ላይ ቆመን ይሄንን የመከራ ጊዜ እንለፈው። እያንዳንዱ ኦሮሞ፣ እያንዳንዱ አማራ፣ እያንዳንዱ ጋምቤላ የሚሞተው ሞት የጋራ ሞት፣ የሚፈሰው ደም የሁላችንም ነው። በዚህ ተስማምተን ለጋራ ነፃነት እንነሳ። አመሰግናለሁ። Thank you so much ታማኝ ባኤገለቶሚ Yero Kanat, anybody from Gambella? Obang. Mr. Obang, is he here? Hey, Mr. Obang, huh? Thank you. Akam Jurta. I just want to say thank you for all of you. Today, there's a rally here. And I would not want to call it, as Oromo rallies, it's all of us rallies. Yes. We are here as one people, as one families. I think that something I just want to elaborate, maybe there are other people in here who are not Ethiopians. To those people, I just want to say that why did we come here? At one time, there was an ethnic group who thought that they were oppressed. They went to the bush in the name of liberating themselves, and they're called the TPLF. They went in the name of liberating the Tigrayan peoples in the Tigray regions. These people, when they did not go out to liberate Oromo, Amaram, Kambatam, Adiyam, Muslimum, Christianum, they did not do that. They went to say that they're liberating themselves. At one point, they're lucky. They came in, the government of Dergi overthrew. And they went on and took over what they have rejected. They did not go to the bush to free Ethiopia or to liberate Ethiopia. They went to the bush to liberate themselves. And when the Ethiopia were left abandoned, they came and took over Ethiopia. So when they come and took over, what did they do? By being a tiny minority ethnic group, they use divide and conquer. They give each one of us an identity. They give us
their kind of Oromo that good for them. They give us the kind of Amara that good for them. What they did to divide and conquer to survive, they have done what any group can do to be in power, being a minority. Today, why are we here? We are here because at one point, people at home in Ethiopia, whether you call it Oromo and Amaram and Somalian, Adiam, Muslim, these people has used it to divide us, not even to trust our family members. And they even say that, you know, they are elected by 100%. They took the land away from us. They deny our people not to get a job if you don't belong to that ethnic group, if you don't support that party. And what happened? People resisted. People resist. What happened? Many people were killed. I want to tell you, my Oromo brothers and sisters, I know what it like to be oppressed. I know what it like to be someone that who have seen a witness family being killed. The killing took place in Gambela in December 2003, where 424 of my own ethnic group were killed. And then when they were killed, by that time, we were crying alone. At the same time, most of the Ethiopians did not stand with us. Even the Oromo were not there with us. And I want to tell you the truth. We, the Anuak people, are very tiny ethnic group. We are no more than 100,000 worldwide. And you guys are 4 million. We are not even 1% of you, my fellow brothers and sisters. And we were denying, we did not have any opportunity to go to schools, and most of our people were killed. So what happened is to be simple. I just want to make this simple point to you. We decide, instead of only for the Anuak or for Gambela, to speak for the whole Ethiopian, we create an organization called Solidarity Movement for New Ethiopia. An Ethiopia where we are valued by our humanity, not ethnicity. An Ethiopia where we are not free. None of us will never be free until we are all free. So what happened to Oromo brother and sister were killed? What did they do? They say that please don't displace our people from our land. The Muslim brothers registered. What did they do? They say that Mabtachin, just respect our right. The Amara people were killed. What they do? Because Amara say that just accept our identity for who we are. So when the Oromo student protests, they have 11 demands. When the Muslim protests, they have one demand that Mabtachin Kabur. When the Walkaitegere Amara protests, what did they ask? They say that we want our right to be respected, our identity. So what are we asking today? The Oromo are not asking for 11 demands anymore. The Muslims are not asking for boys to be respected anymore. The people of Walkaitegere is not respecting their culture, their value. They are asking one demand. The demand Oromo are asking, the demand that Amara is asking, the demand that everybody is asking, this government must go. And that's why we are here now. So to summarize it, this regime has been funded by Obama, by the Western countries, in the name of war on terror. They can terrorize ourselves, our people, kill our young people. Tomorrow, the young person that who would be the Kenenesa of tomorrow, Visa Lisa of tomorrow are being killed on the street. Tomorrow, the Oromo who would bring gold back home had been buried. Tomorrow, Oromo who would be the teachers had been killed. Tomorrow, Amara who would be a doctor has been killed. Tomorrow, the Hugadin who could have been, a nurse is being killed. Tomorrow, the Ethiopian Prime Minister who would make Ethiopian to love each other has been killed. So I just want to end it with you with this. My hope to bring change, it is not being separated. It is being standing as a one people. We have been oppressed, and the only way we can do now is the thing of the past, we cannot change it, but we can change the future. And how do we do it? If I value killing our students. Ethiopian government must stop killing our students. Ethiopian government must stop grabbing our land and selling for profit. Ethiopian government must stop grabbing our land and selling for profit. Ethiopian government should respect human rights, freedom of assembly, freedom of speech, freedom of judiciary. There is no freedom of
Judiciary. In Ethiopian government, there is no freedom. There is no freedom. Vote in Ethiopia doesn't count. Vote in Ethiopia doesn't count. Kanafamma akkasitti tartiiba kanarratti chiriirra warri alaba qaban afoo bahu akkasi badhifneetiin hadeemnu Daniel Induka buutu inni sin hordofa namoonni jedhan speakerin kun afoo deema kanaaf okay hammanne jira speakerin Financing the terrorist regime of Ethiopia. US, stop supporting the terrorist regime of Ethiopia. Stop supporting the brutal regime, the terrorist regime, the killer regime of Ethiopia. The Ethiopian regime is a killer regime. The Ethiopian regime is a killer regime. The Ethiopian regime is a terrorist regime. No, oil bayin denin in kestere isan kestere adil bayin den bayin tigi ya close atau no dia atau ismarat no dia atau Oromia,
Bogota, Kenya. Bogota, Kenya. Finfinnee, Kenya. Finfinnee. Oromodu. Oromodu. Ajaju Gaba. Finfinnee. Oromodu. Ajaju Gaba. Finfinnee. Oromodu. Finfinnee. Oromodu. Must intervene in the investigation of the genocide committed in Ethiopia. We need justice. We need justice. We need it now. We need it now. We need a freedom. We need a liberty. We need liberty. We need justice. We need justice. We demand it now. 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 Thank you. We demand US to stop
funding taxpayers' money to the fascist regime, to the killer regime of Ethiopia. US, stop supporting, stop funding, stop financing the terrorist regime, the killer regime in Ethiopia. We demand US to stop funding the killer regime, the fascist regime in Ethiopia. The Ethiopian regime is a killer regime, is a fascist regime, is a brutal regime, is a butcher regime. US, stop financing, the killer regime, the brutal regime of Ethiopia. Ethiopian regime is a killer regime, is a butcher regime. US, stop funding the killer regime, the fascist regime of Ethiopia. We demand the Ethiopian regime must stop killing Oromo students. We demand the fascist regime of Ethiopia to stop killing Oromo students. We demand US to stop financing, supporting, funding the killer regime of Ethiopia. We demand justice. We demand justice. We are here for justice. US government, you must intervene in the justice in Ethiopia. We want justice for Oromos. We want justice for our families. We want justice for our country. We want justice for innocent getting murdered in Ethiopia. Free all political prisoners. Stop burning our families in the prison. Stop burning our families in prison. US, stop taxpayer money. Bring it. Helping the dictator regime in Ethiopia. US, stop giving taxpayer money to dictator regime, to the killers regime, to the fascist regime in Ethiopia. We demand justice for innocent people. United States government, you must stand. Millions of people in Oromia. We demand justice for Oromia. We demand justice in Ogadenia. We demand justice in Amara region. We demand justice in Gambela. We demand justice in Ogadenia. We demand justice for millions of people in the country. US government, stand with the people of Oromia, with the people of Ethiopia. Justice must be served for many millions. Those are suffering in prison, those that are suffering in every aspect. We demand human rights in Ethiopia. We demand equality in Ethiopia. Free Bekele Garba. Free Dejanetava. Free Yonata Tafesa. Free all
all political prisoners. We demand justice. We demand equality in Ethiopia. We demand democracy in Ethiopia. President Obama, you must stand with the people. President Obama, you must stand with the people. We demand justice in Ethiopia. We demand democracy in Ethiopia. We demand freedom of speech in Ethiopia. Justice, yes! Justice, yes! Killing, no! Killing, no! Stop! Killing! Oromo students! Stop! Killing! Oromo farmers! Stop! Killing! Oromo innocents! Free! Bakale Garba! US! Keep your promise! No! Taxpayers' money! For dictators! No! Our money! For dictators! US! Keep your promise! No democracy! No hate! No justice! No hate! We demand justice! We demand peace! We demand democracy! We demand justice! Justice, yes! Justice, yes! Democracy, yes! Freedom, yes! Killing, no! Genocide, no! Ethiopian government is sponsored terrorist government. Ethiopian government is sponsored terrorist government. US, people promise. No, our money, taxpayers' money for the killers. No, our money for the dictators. We demand justice for Oromo people. We demand justice for Gambella. We demand justice for Konso. We demand justice for Amara. We demand justice for all Ethiopian people. Justice, yes! Killing, no! Dictatorship, no! Freedom, no! Freedom, yes! Freedom, yes! Killing, no! We demand US! Stand for democracy! US! Keep your promise! US! Support the people! We are the majority! TPLF! The minority! We are united! We'll never be defeated! Amara! Oromo! Gurage! Gambella! Ogaden! United! We'll never be defeated! Democracy, yes! Killing now! Justice, yes! Killing now! US! Stop! Supporting the Ethiopian regime! Ethiopian regime! Ethiopian regime is a killing regime!
want justice. We want justice. No justice. No justice. No aid. No aid. Peace, yes. Peace, yes. Peace, yes. Peace, yes. Justice, yes. Justice, yes. Freedom, yes. Freedom, yes. Killing, no. Killing, no. Peace, yes. Peace, yes. Killing, no. Killing, no. Killing, no. Killing, no. U.S. 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 Stand. Stand. Stand Stand. for democracy. U.S. 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 Stand. Stand for justice. Justice. U.S. 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 Stop. 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 Funding. Funding. Ethiopian regime. Ethiopian regime is a killing regime. No democracy. No democracy. In Ethiopia. In Ethiopia. No peace. No peace. In Ethiopia. Ethiopia. No freedom of right. No freedom of right. In Ethiopia. In Ethiopia. No human right. No human right. In Ethiopia. In Ethiopia. Democracy. Democracy. It's not a crime. Bahiga Karabana, please. Umani Kena Kirtani Karabana, back up the car. Hey, put your voice on mine. We appreciate it. Your name? Your name? Your name? Your name? Oromo Studio. Oromo Studio. Your money. Killing. Oromo woman. Oromo woman. Your money. Is killing. Oromo farmer. One in bond. One in bond. Stop. Financing. Ethiopian government. Ethiopian government is state sponsor terrorist government. Ethiopian government is a fascist. IMF. World Bank. Stop financing the terrorist government. Ethiopian government is killing innocent. Ethiopian government is killing Oromos. Ethiopian government is killing Oromos. Ogadens. Amaras. Consors. We demand justice. We demand peace. We democracy. We demand democracy. World Bank. IMF. Keep your promise. No democracy. No aid. No democracy. No aid. No justice. No democracy. No aid. No justice. No democracy. No aid. World Bank. Stop supporting the Ethiopian regime. World Bank need to support the Ethiopian people. The Ethiopian regime. Get the mic. Get that mic here. Stop. I'm David Tice, I'm the press secretary for the World Bank. We're happy to accept your document and send it We are the people, let him come. We are demanding, let him come. Come on. Please come over. We are peaceful people, let him come. Thank you. Peaceful people, let him come. I'm David Tice. I'm the press secretary for the World Bank, and I'm glad to accept your documentation. Thank you very much. We appreciate your concerns and the voices of all of civil society. Thank you. Thank you very much. Thank you.
We want the World Bank is responsible for the genocide in Oromia. We want you, Mr. Secretary, to know that Ethiopian government is the aid that comes from IMF, World Bank, and International Bank is not helping the Ethiopian government. Rather, it is emboldening a tiny minority in power. And so it's Ethiopian government, extreme level of state violence is going on. High level of state and individual predation is that's what's going on. Violation of human rights, ranked as highly fragile states, that is really leading toward ethnic conflict. And the aid that you do in that country is you can walk around Oromia. I know when you go there, they take you to a different place. But if you just walk to the south, to the west, to the east of Addis, you will see that there is no development. All development is happening in Tigray region. This is a repetitive history of Ethiopian government. We want our World Bank to examine its development policies, its development benchmarks, and how it is helping the people. While Ethiopian government says that development is flourishing, Ethiopian government is moving to the 21st century, one of the richest countries in the world. It's a tiny minority that's becoming rich at the expense of the whole Oromo people. Yeah! We are the 40 million people. As you can see on the back of what we're giving you, Oromo killed by Ethiopian security forces since November 2015 for peaceful protest, 400 plus. Oromo injured by Ethiopian security force since 2015, 40,000 Oromos injured. Oromo jailed by Ethiopian security force since 2015, 40,000 people. I know you have Oromo workforce in your job. So Oromos who have disappeared since 2015, 2,000 plus. Oromo in exile in 2015 is 25,000. We would like the World Bank to examine in your packet, there is a Senate Resolution 432 and House Resolution 861. And we would like to bring justice, inclusive government, and a peaceful assembly and freedom of speech, freedom of judiciary in Ethiopia. That doesn't exist right now. And then if you see in Clinton, one of the notorious prisons, just adjacent to Addis, there were, the government instigated a fire that has killed peaceful people in prison. And that's what's happening. And the truth is coming out, and we would like to open the eyes, the hearts, and the feelings of the World Bank to really examine its facts, the facts that comes from Ethiopia. Thank you. Thank you for listening to our demand. Today we are here for the voice of the people, 100 million Ethiopians here. So I want to say two things on what my colleague said, especially to World Bank and IMF. There is a false double-digit economic narratives in Ethiopia, which is created by World Bank and IMF. So we need IMF, we need the IMF and the World Bank to change that false narratives according to the Ethiopian economic. That double-digit economic growth is not helping the people. It is for the elites. We know that. It is World Bank which is sponsoring the TPLF, the Ethiopian government, the so-called Ethiopian government, and they are evicting the farmers, they are evicting the Gambela, they are evicting the Oromos, they are evicting the Amaras, they are evicting all the Ethiopian people. It is the money goes from the World Bank and IMF. We know that. We know what is going on. We know which program is going to Ethiopia, to these organizations. We need those narratives to be changed, and with the US government, the IMF, the World Bank, to change and investigate it is funding. One final item, Mr. Secretary, not to keep you here. We know that behind Ethiopian Addis Ababa Integrated Regional Development Plan, we know that there are your experts, two of them particularly, on the Ethiopian page under World Bank. When you study, they talk about the city, the Addis Ababa city, that the need, because it is so congested, it's so populated, and we know that it's financed by World Bank. And what that has led to is that Ethiopia government went to Oromo land and evicted farmers. 2,000 farmers moved out of, forcefully removed from their land. That is what is behind us. That's what we are demanding. And thank you so much for listening to us. We don't want to keep you further. If you want to say a few words, that's it. Thank you. We need answer and action from my very soon. All right, thank you. Thank you.
Thank you so much. Stop supporting terrorist regime in Ethiopia. US, keep your promise. No democracy, no aid, no peace, no justice, no aid. Stop giving taxpayers' money to Ethiopian dictators. Ethiopian regime is a killer. Ethiopian regime is a terrorist. Stop supporting terrorist regime in Ethiopia. In Ethiopia, there is genocide on Oromo, genocide on Amara, genocide in Uganda, genocide in Gambela, genocide in Konso, genocide all over Ethiopia. US, keep your promise. You can't support. There is no democracy. Justice, yes. Justice, yes. Nagajirtu ndigeza. Karakana walakatu male, karana midem gamalgamana abanne, adatu ndandeju karabu walaka karakana akawal kawam. Umani garane ki sangarane debiya. Udurasi garane ki sangarane debiya. Ya kawale sana khudro. Umani dagala jirta karara samo kiga. Amalle gamana alaba hindoshina please. Orra media ra walaka kana orra masha kana male alaba hibandara hindoshina kargani. Democracy. Democracy. Yes. Killing. No. Justice. Yes. Killing. No. Freedom. Yes. US. Stop. Supporting the Ethiopian regime. It is a killing regime. Yorotoko malato matakena. Numatinu you harkol kamnetini orin ajanu yadano silent yorotoko katan numatinu orpan harkol kasati. Yorotoko matakena yadano. Everybody hands up. This is the last one. Let's finish it strong. US. Stop. Supporting the Ethiopian regime. We are the majority. PPLF is the minority. We demand justice. Justice, yes. Killing, no. Democracy, yes. Okay, ummata keenya yeroo dheeraa kaapitaaliin raajal qabdanii akkasitti deemtanii kaasgeettaniin baay'ee galatoomaa jenna. Ammallee itti fufnaa asitti waan jennu yeroo kanatti please banaa godhaa bakka kana. Banaa godhaatii asirratti argamanii guyyaa dhaawaa itti dhagahamee akka nuuf dubbatan ka waamnee asoo kanatti waamnee dootaa waldaa hawaasa Oromoo Atlaantaa akkasumas abbaa keenya Obbo Ahmed akkasumas Dr. Nuro tartiibaan yeroo tokko Obbo Kadir Kootas Kadir akkasumas Toronto chairman Toronto please as nu koota waan adda isaanii dhagaanii akka nuuf ibsan gaafannaa mee Obbo Kadir waa jechuu barbaada dura mee Kadirin ilaala geenyeetiin achii booda akka amma tartiiba dubbadhu kanaan itti deemna dhiifama. والقابل لمي خوته بساقا فيتنا يبياتي بناتو تنجرا چالتو جيتو أوروميا دقمنا لنا ما تستانا ربي بغلنا غيو قبيتي كمنا
manunde musayu kuma tamani kamna bibne darbaten damne kallubu fine lanne lenchana mibga chana baroda meka kamna iradi garra marte guma basu bgado duborata meka kamna hakina mal kamna baradu papi dabra yartu dana jefamna gafi mirgati gafi baratoni gafatu bilisumma da gafi njole gafacha jirtu gafi kairoda gafi appam biya gafatu imshashu matti gafi birmadumma biyati diga malende bitu roga hunda fininsa barayu boyum papa khara jabtena yaftu lallabi lola nafsi yiti yadabarsi diraguya murtida dawaqi dageisisi tintadurin gargarini dageisani garata lallabi dageisisi biya bankamne seteti faddi donu lalatte yaratunu kadimate asirata rawatu yo beisi hopasi digandiga kebasi kote bula jabadu gafi mirga binisi ibunke tu kaweda akka aja ke durit hitaddu titi damsi manchanke tu kaweda jilla ifaddu tidarbi ittibuti gochuma si fachasi guma jali jalan ko fi armamura anole ganuma ben samasi kurkurunis bombida buka faddu tidosi akasmale jilani kodasi finkayani ijadim tu garsi si jabo pata khulasi Oromia rayasi tumai siro badu fe hanga mamandi he orsa khaisani bana ful durri khenya kufa yorobe la banu gae jajar kabar rendi papiya pakenya rati alaga nuranga he gafto korra soina gafaga dande be oromo bela baya jajala wargae ay galatoma Ahmed please policy namonna sindufina please dudda duba da badda wanda kenna suntolu media wan tane please duba debiya mudda tati ni jiru argite anosani mudda tanjiru namni dabate jira access ka kota namni dabato ya madoli waraba kasambari dal falla jira oh okay shangre fani eno that's good ya kota ashite namni asika akama ultan achdem suntolu namatta no background in White House ya to yana buya gudara buya jolle tenne tiyadan gura abota tenne habota tenne warra tufansan tiyadan gara tokko on gara nugubata gara tokko ningamman mali kamson tenne zamana ba yetu fitte arra ilman tenne guddifanne ilman tenne kufa ka ajirtu tun usman ilman tenne murakkat kaun kadu irra dabite kadu ibdu yetten iftu hundi sitti kaun kanarra wani nama gammachi sunjiru mali fi duuti noltu duuti gara kara qabdu duuti bi sababu anammo to guddoda rabbi jannata isan ha godu amin namu jannatati haqafitif to ani haqafit rasi to ajri kana no mo wani warra isbatan kum martinu bae gambaddani bae galatoma state mara duftani huji kesan diftani dugada kana ollu yugodu kanu sonurra to kadanden dai dai wani gonu njiru achi asi wan gargaarsa wan barbaachisu godhun nurra barbaachisa gargaar guddaan gargaarsi kana onno iyachuudha alama maratti bakka jirutti fayyisaan alama Oromoon akka beekamu nu godhe sadirratti bildii goone waqsa sanatti ijaarree duuka deemuun barbaachisaadha warri Minnesota keessattuu hawaasni Minnesota amma lammaffaadhaaf waan kana qabsiisanii kana ga'uudhaaf mee harka nuudhaaf disee tokko hunduu isaaniitti kadhatamaa kanaaf isteetii mara warri dhuftan nagayan gala nagayan gammachun gala bakka jirrutti ammoo rafuu miti akkuma gaafa kan hundi keessanuu waada galtanii deemtan waada sanitti fufa ammallee jabaadha haa jabaannu gargaarsa barbaachisu haa goonu
وجولتنا ربنا هكذا نقرأ كانين ربي سان هكذا قارو قرأ كانين أمبو وأمبر باتشيسون ونماني ليتاي ومتاين وجرقارو نرجرا أكها يرافنو يرافنا جواد أسنو منجا تورا غلطوما Oromo duraan dursee guyyaa kana irratti Oromoon isteeta 50 keessa jirtaniif akkasumas Kanaadaa irraa dhufuu keessaniif galata guddaa qabdanii ummanni keenya biyya keessa diqqaa guddaan jaarsaa jaartii beekaa wallaalaa odoon jenne hunda tokkoon mootummaa garboonfantuu wayyaanee afoo dhaabatee gootummaa Oromoo gootummaa jaarraa 16 asit bara kan Oromoo mul'ise isinillee Oromoonni biyya ambaa keessa jirtan qaamaanillee ummata keenya keessa haa jiraatu baannu malee yaadaan qabeennan akka ummata keenya waliin jiru akka falmiin ummanni keenya biyya keessatti diina ofirraa kaasuuf godhu nullee biyya ambaa kana keessatti mootummaa TPLF gargaaru mootummaa Ameerikaa ganzaban wajjannee isaa galchinuun mootummaa nama nyaatu mootummaa sanyii duguuggaa ummata Oromootiif ummatoota biraallee keessatti uumaa jiru akka dhaabu bakka adda addaa deemtanii gaafatuun keessan mirga qofa odoon ta'an dirqama kenna dirqama kana beennee dirqama lammummaa ba'uu kennaaf dhugamatti ummanni keenya ka biyya keessa jiru nurraa gammaduu qaba ummata keenyaanillee qaamaan isirraa haa fagaannu mallee yaadaan qalbiin qabeenya kennaan isin waliin jirra mirga keessanii falmatuun Oromiyaa irratti abbaa biyyaa ta'uu falmatuun keessan mirga keessanii dhugaa itti qabdanii diina wayyaanee ofirraa kaasuu dandeettanii seenaa addunyaa keessatti namni falmatee bilisoomuu dhabe hin jiru ummanni keenya ammoo ummata goota ummata beekaa wayyaanee xiqqoo tana dhiisii kana caalaa ofirraa kaasuu danda'a humna tokko taanee wal ta'ee Oromoon Oromoo kana olii ofirraa kaasuu dandeenya jabaadhaa waliin jirra humna taanee diinani mo'annaa galatoomaa jechuu barbaadu. Galatoomaa kanattaan sun Atlaantaa irraa durataa waldaa hawaasa Oromoo Atlaantaa. Bifuma sagalee buusuutu jiruutu ta'ee fayyaada namoota asirratti mul'atanii bakka mul'atanii asirratti argamuu keessaniif galatni keessan guddaadha. Sadarkaan qabsoon Oromoo amma bakka itti jirtu tun dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamaan dhufte waa kana laaftu dhuftee miti. Ijoolleen tamaarii ijoolleen barattoonni gaafii gaafatan gaafii qabsoo gaafii mirgummaa gaafii abbaa biyyummaa waan ta'eef abbaan fedhee ammaa booda qabsoo Oromoo sadarkaa kana geesse hudduu deebisuu hin danda'u. Ilmaan Oromoo harka takka ta'anii nuti warri ala jirru wanni goonu waanuma tokko ummata ala jiru saniif ummata biyya jiru saniif sagalee ta'uu qofaa waan goonuuf haa jiru as dhufnee isaaniif iyyinee isaanitti waan dandeenyu himuudha hanumaafuu asirratti argamtanii warri dhuftan cufti galatoomaa jalaan keessan galanni keessan Oromiyaadha Oromiyaan haa bilisoomtu galatoomaa. akkasumas Minnesota irraa kan dhufan Sheikh Abdurrahman بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم دون درسي مقا ربي قدعتي في اكسي مقا ارقما نبي محمد اكو مثلا ارقمتو تشوفوا ورا ربي ارقرتي سلام لربي هاجرات جدي وري اسيتي والجيت تنكوني دون درسي ربي كينتي غلطه قلتن رابر باچسا حتى ربي بك كانت ولي نغهي بك كانت ابچو وان قد ربي تنولافي الحمد لله رب العالمين كانت انسي امو wanni angalata galchuu jiraate ijoollee biyya keessa jiran qabsaa'ota agartee diina afoo dhaabatanii dhiiga jiinsanii du'anii lafeen isaanii cabde sanitti galanni isaanii rabbiin jannataan haa kafaluuf jedha. Akkasuma agartee warra biyya alaa jiruuf agartee bifa isa barbaachisuun qindaa'ee tarkaanfii isa barbaachisuuf qabsoo isa barbaachisu godhaa jiruuf galanni keessan akkuma isin barbaadan bilisummaa rabbi isinii haa godhu isiniin jedha. Qabsoon tuni akki isin jirtu jalqaba dur namuma xiqqoo waa hubatee fi namuma agartee yaanni biyyaa itti dhagamuutu itti qabsaa'aa ture ittillee du'aa ture ittillee hidhamaa ture ittillee jibbamaa ture amma ammoo qabsoon Oromoo bifa sanii waan jirtu natti hin fakkaatu daa'imni garaa jirullee itti hirmaate
أكنا موكنا متى دائما جراجر الترمات هاتي دائما ألف قبض ولين دون قبضون أورومو أشراج الكبار تيجا أكاسو مغرتي حيوتا كفردا من قدو وقاس الديتمات الترمات قبضوتا نكيستي دوبرتي الترمات قبضوتا نكيستي شيكوتا في كيسوتا الترمات أجرنا تفكات أكنا موكنا متى دوبا دور كيسوتا في كونكم مزيد متوعين تجاني مقابل ليسات أمو نامني موفمنتيو ورا غرتي ميرغانا مارسوچا كيستي نمني غاي غدا تباتاتو دي ورا منتي فكينا تكيو فدتان مارتين لوثر كينغ دكتور مارتين لوثر كينغ غافا غرتي بيا كانا سوچوساتو نما امنتيت نمني امنتي غافا امنتي وفي كبچيسو دندو لفا كبجا قبدو لفا الفن قبدو لفا نمما نما بيتورت امنتي وفي كبچيسيسا يجا كناف يوم ما أمني مسلم استأين شيكوتين مسلم توتا تاني ورا غرتي أموتو كيسوتا استأني كابسو أمة أورومو كيست تغيي قدا تباتوك أبان جيتشو رامسا ساري دبرسو ورباتا ماليفو yeroo isaa masda keessa teennee dubbannu masda keessa dubbanne ala gabbaanee dubbanne hawaasa keenyatti dubbanne warri amantii keessattuu ga'ee guddaa qabdanii ummata keenya qajeelchuu irratti waan hanqate guutuu irratti bakki tun isin jalaa haftii qajeeltaa jechuu irratti dandeettii guddaa qabdanii yoo kana kan goone taate yoo ummannis kadabu taate itti gaafatamummaan guddaan isin irra jira kanaaf akkuma amantii qofaan namatti himtan sana osoo hin taane biyyi tun akkamitti akka jiraachuu qabdu biyyi tun akkamitti akka buluu qabdu biyya akkamii akka barbaannu maal ta'uu qabdi biyyi sun fuulduratti biyyi nu barbaadaarru biyya akkamiiti ammarraa qajeelcha barbaachisu ummanni keenyaaf hayyoonni irratti mari'atanii waan ta'an lafa kaa'anii socho'uu qaban isiniin jedha galatooma rabbiin nagayaan bakka baatanitti isin haa galchu baga nagayaan dhultanii rabbi nu haa bilisoomsu rabbi nu haa bilisoomsu rabbi nu haa bilisoomsu rabbi nu haa bilisoomsu ulfinna rabbi nutti haa deebisu eegasi akkuma amma jenne kan du'aayitti goona qoo yeroo takkatti hime du'aayintu waan guddaa dalagaarti dhiyootan agartee Sheekh Abdurrahmaan Da'waa biyya Makkaa keessa taa'ee Muktaariin kursii jalaa fuudhaa jedhe ji'a tokkoon kenne kursii jalaa fuudhame inni tokkocha abaare inni Muktaari qofa jedhe amma waan jennu tigiree kursiin jalaa haa fuudhamu nama daa'ima ajjeesee haadha agartee ilma ajjeesee reeffarra teessisu rabbi abaare Tawraatiin keessa abaarame Injiiliin keessa abaarame Zabuuriin keessa abaarame Qur'aana keessatti abaarame warri abaarsi rabbi itti bu'ee lafa keessatti barakaa waan hin qabneef kursiin isaanii haa fuudhamtu kursiin isaanii fuune Oromoo gubbaa kenne seekota gubbaa kenne qeessota gubbaa kenne namni biyya nagayaati Oromoota akkasiin haa taatu. Beefama ammallee yeroo gabaabaa obbo Jeeluu akkasumas immoo nama lama tokko qabaa beefama naa godhaa maaliif adda guyyaan qabnu kanuma waan ta'eef sagantaa keenya geggeessuuf deemaatiin jirra galgala irraanfatinaa dhumarra ka isin hunnu qabnaa galgala irraanfatinaa nyaanni qophaa'ee jira wanti hundi qophaa'ee jira metro point nee dhaabannu akkamitti bareenna mee of jalaala of bira lallaala akka itti bareennu Oromiyaa guututu as keessa jira kutaan Oromiyaa amantiin saalan umriin hundatu as keessa jira kana yoo arginu dhugatti hedduu nu gammachiisa maaltu nu baase maaltu akkana alatti nu baase waa lama nu baase tokko gabrummaa waggaa 150 nurra turtetu ba'aa dadhabnee qaqaasan xuriisan ofirraa dhiquuf ummata keenya ka biyyaa ka'ee halkanii guyyaa qabsoo godhaa jiru dhumaa jiru waamicha ummata keenyattu nu kaase kanaafuu asitti baanee biyya alaa kanatti waan maal godhuu dandeenya homa lama godhuu dandeenya tokko maali akka har'a baane asiin dura baane kanatti illee baanee biyya jirru kanatti mootummaa Ameerikaa mootummaa Angawaa addunyaa kanarratti warra amma nurra taa'ee wayyaanee ummata keenya fixaa jiru kana meeshaa ka itti hidhachiisu ka horii kennuuf mootummaa Ameerikaa kana White House fuuldura dhaabanya mana Obaamaa kun Obaamaan as keessa gala nabichi kun as keessa gala kadhaqee biyyi sun biyya dimokiraasiitti jedhee jara isa wajjiin dhaabatee deeme har'a inni illee saalfataa jira waan san akka kijiba argaa jira akka dubbiin sun dhugaan ta'in kan ammoo ummata keenya mul'isaa jira ummanni keenya har'a maal hojjetaa jira gatii bilisummaan gaafattu bilisummaan tolan dhuftu bilisummaan dhiigan dhuftu lubbuu kennaa jira ummanni keenya dhiiga buusaa jira ummata keenya jala awwaataa jirra kanaaf asitti walitti baanee mul'ataa jirra waamicha ummata keenyaa waanlee isin wajjiin dhaabanna ummata keenya ibidda qabsiiftan qabsoo qabsiiftanii dhaamsina jabaadha waan dandeenyu isinii iyyina harkallee waan dandeenyu ummata keenya horiin agargaarru
akka warra da'ii naannoo diisititti baga nagayaan dhuftanii akka feenutti isin keessummeessine nurraa guuttadhaa karaa nagayaa galaa gufuun isin dhayinii qoreen isin waalaanii nagayaan galaa isin jedha. Sagantaa kennan finde nagayaan galaa isaanii dhaamanii ganaa galgala dhaamuuf deemu ganaa dubbiin finde jara kenna duubaddu warri miidiyaa xiqqoo duubannu siqaa dubartoota keessaa dubbisee asii isaanii dabarsaa. Siqa. Dubartoota keessaa kottu. Maaliif warri asirra dhaabattan please nu dhagaa as duuba warri jirtan warri suuraa ka'aatiin jirtan please asirraa bu'aa nuun jedhaaran yookaan deemuu qabna. Kanaaf isin waa jettee isaan irratti binna. Kanneen nu gootan. Galatoomaa baga nagaan dhuftanii keessanuu. Namoonni galgala achi dubbachuu danda'u. Anillee waan hundumaayyuu isaanuu jedhaniiru waan hin jedhu qabu. Ijoollee biyya keessa jirtan qeerroo Oromoo falmadhaatii diina keessan ofirraa fonqolchaa. Nu kan isinii godhuu qabnu sagalee yoo dandeenya maallaqadha. Kanaafuu qawweellee isinii binnaa qawweellee nama nuu bitu hiriira of godhaati asii ol qindeessinee qawween isinii bitama. Feesbuukii irratti qawwee nuu bitaattani qawwee miliisii wareegamayyuu kaffalaa jirtu. Oromoon maqaleef iyyuu duuleera. Kanaafuu biyya keessan irratti falmattanii du'uu dhiirummaadha. Hinanne mirga keessan iyyattanii mirga keessan irratti duutanii Eertiraa irratti kuma meeqatu Oromoon deemee du'e waan tokko malee biyya keessan irratti du'uun mirga waaqayyollee isiniif kaa'edha. Kanaafuu mirga keessanii falmadhaa isin duukaa jirra. Kan biraa immoo uummata Oromoo warra jirtanii fi potentially immoo maal jettani warra saayin gootan sana saayin godhaa. Please saayin godhaa suma akka dhaabbattanitti kuma 40 moo meeqa tafe jechaa jiru. Galatooma gara koodhaan. Baay'ee galatooma dhiifama nama dhaabeetu jira. Obboleeyyan hiriyaa warri asitti wal agarre hundinuu gaaffii guddaa ani magaalaa Torontoo irraan dhufe wanni bakka kanatti wal geenyeef cufti keenyaa madaa keenya hundi waliin beeynaa ilmaan dhabnee warri keenya hundaa'u kararraa nu buqqaasanii ijoolleen Oromoodhaa takkalleen waan mana hidhaatii fi mana afaan qawwee malee bakka dhabnaanii nutunuu hiyyoomnee biyya alaa kana keessatti wal geenye. Kanaaf jecha bakka jirru akkuma arra waliin dhufne kanatti humna keenya qabeenya keenyaa fi waan dandeettii teenyaa hundaa'u gumaachine akka walitti dhufnuun isiniin jaa dhaamsa kiyya kabiraa ummanni ollaa keenyaa kan yeroof isiniif wajjin gargaaru jirra jiru haa galatoomanii akkasuma wajjinuu abbaa fi humna ta'uu namni ni wallaalini itti jabaadhaadha. Bakka jirtanirraa huno alaa fi keessaanuu Oromoon takka taatee jirti. Gammachuun uummata Oromoodhaa ka'eegamaa ture kana manguddoon xiqqaan fi guddaanis kanurraa du'aa jiru bilisummaa keenya barbaadu waan taateef alaabaa keenya gucufaa'uu if biraa hin dhabnu bilisummaan harka keenya keessa jirti. Qeeroon akka dhaabbatteetti xiqqaa fi guddaan akka bira nu dhaabbattanitti galatoomaa nutilleen humnaa fi abdii qabnu qabeenya qabnu hundaa'u isin irratti fixachaa jirra. Amna dheeraa deemnee dhufnee warri bakka fagoo hundarraa dhuftaniihu galanni keessan bilisummaadhaan isinin jaa injifannoon ta'u uummata Oromooti Oromiyaan ni bilisoomti. Galatoomaa hundinuu. Ani waan namoonni keenya hin dubbatin wanta dubbadu hin qabu garuu walumatti qabaatti nuti nama waan taaneefi akka namaatti akka yaaduu dandeenyuuf waaqayyo inni uumaan keenya sammuu nuu kenneera waan ta'eef ani waan lama kan dubbadhu namoota keenya warra biyya keessa jirtan warri dhimma tokkummaadhaan warri miidhama saba keenyaa irratti bilisummaa saba keenyaatiif warri dhamaa jirtan warri du'aa jirtan warri jireenya keessan dhabamsiisaa jirtan jabaadhaa jechuun barbaada. Waaqayyo isin wajjin ta'uu isin jabeessu jechuun barbaada. Warri namoota keenya ajjeesaa jirtan warri namoota keenya lafarraa dhabamsiisaa jirtan isiniif wantan jechuu barbaadu ajaja keessan warra ajaja kennu duwwaa dhaggeeffachuutu hin taane sammuu keessan dhaggeeffachuun sammuu waaqayyo isinii kenneen yaaduudhaaf hojjechuun akka isinirra jiru isin gorsuun barbaada yookiin isin dubbachuun barbaada. Sababiin isaas waaqayyo bineensarra caalaa nama
uume waan ta'eef namni sammuunsaa bineensarra caala horiirra caala horiinis bineensisi wanti isheen hojjettu baay'ee waan gaarii ta'e argina kanarratti walii isaaniif illee walii miidhan walii ajjeesan walii fixan isaaniyyuu walii yaadu kanaaf namni immoo bineensarra horiirra hin caala waan ta'eef akka kanatti akkasii yaaddan isinitti ibsuu barbaada caalaatti tokkummaan saba keenyaa amma biyya alaattis biyya keessatti eegale kun hamma dhumaatti hamma lafa galma keenya lafa yaadame amma geenyutti hamma bilisummaan saba keenyaa dhugaa ta'utti keessaanis alaanis jabaannee hojjechuun barbaachisaadha. Akka warri amantaa keessa jiru hundumti keenya na dabalatee waaqayyoon waammachuun waaqa qabnu hundumaa waammachuun karaa danda'ame hundumaatiin tokkummaa keenyaaf hojjechuun tokkummaa keenyaaf dhama'uun tokkummaa keenyaaf hojjechuuf dhama'uun irratti hojjechuun waan barbaachisaa hundumaan dhaabachuun barbaachisaadha. Guyyaarraa akka kanaatti tokkummaa keenya argisiisuudhaan baanee falmii argisuu danda'u keenyaaf warra kanaaf baatanis waaqayyo isin eebbisu jechuun barbaada. Dadhabbii keessan hundumaatiif waan gaarii hojjennu hundumaatiif gatii kan nu argannu waaqayyo isin uume biraa waan ta'eef namoonni waan gaarii hojjetan yeroo hunduma gaarummaa hojjetaniif gatii isaanii waaqayyo biraa argatu waan ta'eef warri kana keessatti dhamaatan hundumti keessan waaqayyo biraa gatii keessan argachuuf akka jirtan amantanii waan gaariidhaaf jireenya keessan laattanii akka dhamaatan jechuun barbaada. Waaqayyo isin eebbisu fayyaa ta'aa addunyaa kana jiraachuu keessaniif argamuu keessaniif ulfaadha. Akkam jirtu Oromoo Bannoo baga Rabbi nagaa walloo agarsiisee magaalaa Torontoorraan dhufee warri magaalaa biyya biraarraa naannawa biraarraas dhuftan baga Rabbi Oromoo wajji wal isin agarsiisee har'a nuti yoomiyyuu caalaa uummanni Oromoodha. Haati ilmoo isirra teessee tojjeessanii irra booyaa jirti. Garaan nu taa'uun jiru dadhabuu qabna. Harka tokko wal qabachuu danda'uu qabna. Yaa uummata Oromoo wal dhagahuutu nu barbaachisaadha. Tokkummaan keenya irra caalaa achimu dur tokko jenna amma tokko taate Oromoon afaan tokko dubbatte Rabbi wal bira nu haa jiraachisu. Barattoota keenya qeerroo keenya bira haa dhaabbannu. Afaan qofaan utuu hin ta'in humna keenyaan horii keenyaan waa hayyuu keenyaatiin bira haa dhaabbannu qeerroo. Afaan hin dubbannee bira darbuun nu barbaachisu. Kara biraa uummata Oromoo ta'ee Oromoo keessatti ilmaan Oromoo nu jala fixaa jiru. Mootummaa hamtuu kana mootummaa bineensa akkasii takka addunyaa kanarratti hin agarre. Kanaafuu Rabbiin nurraa haa kaasu, Rabbi nu haa gargaaru, nu jabaadhaa. Uummanni humnaan keenya immoo fixuun jirtan nurraa dhaabbadhaa innee isin gaafanna dhiifama galatooma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا وقتكم سنبيسي سوفي ونسول الله مالي توكو من سوتا إلى دفع أكا من قدو من سوتا أتيت أنا من قدو من سوتا أتيت ومر من سوتا أكا وانبا إيدالك أجرولي أكا دلقلي أدوك أبداني isin ummata kana dalaysiisuu dhabee community haa ta'u community boordi biraatu haa ta'u isin waliin jiraattanii ummata kana eenyutu karaa irra jira eenyutu nu geeggeessuu qaba eenyutu nu geeggeessuu hin qabne warri waan kana addaan baasee beeku isinii nu irratti dalagaa jirra haga ammaatu dalagaatuma jirra asin durallee waan dalayne hin beeytanii takka isi lammeessa ammoo namni marrinuu kaasitti baheemunuun haga amma kadhamatti jirra kadhaa namaa ammaan duuba haa dhaabnu maal goona itti haa deebinu maal goona yoo jenne warri qeerroo biyya keessa jirtu waan godhaa jirtu isiinuu argaa jirtan nu warri as jirru kun Minnesota isteet yookaan akka Minnesota akka isteeta naannoo kana jiru isteeta 50 keessa nama 3 ta'e Oromoon hin jirti isteeta akkasii kanarraa nama hagamtu nu yookaan nama 5 hin taanu utuu isteetaan nu abbaasani isteeta 52 irra ishi akkasittu haa ta'u jarana wal bira haa dhaabannu afaan tokkoon haa dalaynu wal haa dhageenyu wal haa gargaarru kanuu ta'u ebannu nu dalaga haa jennu kanuu hin taane ammoo walirra haa dhaabnu an kanuma isinin jechuu fi wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fedhila walgahii galgala hin irraanfatina.